Ya abo. Abo ati sinkastu abo. Guyyaa guutuu si fidhaa olee. Afaan naa hiiktuuf. Abo dem ati Sumaalee keessa guddatte afaan Sumaalee ni beekaa. Inni afaan Sumaalee naa fi kujeesi barbaadu ture bar. Maal si qunnamee? Amma na gaafatta? Abo jaarti ba Sumaalee takka rabbi na qabeesin jaa. Hoyo jen. Obo na jetta. Maali sitaa jennaan haawwadhaa dhirra itti afaan isii kana haasutti kaa meeshaa fuudhan. Ani afaan saniin beekuu jeen. Looyera fedhaanaan jette. Anu looyeraa jeen. Eenyu mana murtii geessuu deemtaa jeetiin gaafate. Mootummaa Itoophiyaa mana murtii geessaa naan jette. Warri fedhe kaanam. Mootummaa guutuu. Mana. Sumaaleen ta'uudhaati. Maal sirraa balleessanii jeen gaamu. Minxaafa nuti mana keessa afannu. Hahattuu na jalaa hatti TV gubbaa argee waggu Obaamaan lukaan irra deemuu naan jette. Lakki hoyyoo jeenkaanis minxaafni kun keetii miti jennaan lakki khayyaa naan jette qaamu. Bar nama guddoodhaa barisiin. Abuun hin balleessisin jaa wagguma san usuwaan. Lakki hin ta'uu jeeni. Abadheetiin deemaanis taaksii korra deemu. Waar geenne kaachee eegaa nu gaafatan. Eenyu qasasuu deemtaan aan jee tokko. Aboo mootummaa keessanii qasasuu deemtii namtittiin hin jeen. Jennaan jecha biraa waan dubbanne aboo fuudhanii manuma jedhan nu darban. Makiinaa keessa nu kaa'aniiti. Itti beekaa. Hooyoo jeen. Ooyii naan jette. Biyyi tun jeen dimokiraasii dhiisi. Dongoraayyuu hin beektu. Dogongorteertaa jeen. Maal mana murtii keessa seenna aboo. Kama kara hula maafooti waardiyya hula afooti bara. Zabanya mannu murteesse aboo. Maal godhama?